bakka buutonni abaa'oo guyyaa achitti dhufanii imimmaan isaanii gadi naqanii booyan san uleef osoo hin taane rakkoo fi miidhaa uummata isaanii irra jirutu isaan boochisee hedduu waan namatti dhagayamuudha. Isaaniifis ammoo jajjabina hawwinaa jabaatanii hayya dura adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawudis bakka jiranii bayanii Jaal Abdii Raggaasaaf as hiikamanii akkasuma Koloneel Gammachuu ayyaanaaf as hiikamanii insha Allah yoo Rabbi jedhe kora akka taa'anii bakka bu'aa itti aanaa dura ta'a isaanii akka filatan asumaan hawwii koo fi abdii koo ibsachuu barbaada jechuudha. Hedduu nutti dhagahame adda bilisummaa Oromoo namni yoo tokkummaa hin qabaanne wal gurgurata, namni yoo tokkummaa hin qabaanne wal gana, namni yoo tokkummaa hin qabaanne wal qooda. Tokkummaan barbaachisaadha. Waan hojjettan keessatti guruppii ijaartan keessatti walirra amantummaa qabaachuu qabdan. An akka paartii ABO'titti hedduu gadda guddaan na dhagahame. Maaliif jennaan jarri kun osoo tokkummaadhaan jiraatanii itti cichanii akka KFO'titti cichoominaan ciniinnatanii jechuudha. Nuti tokkummaan kennan diigamu wanni Daawud achi kaafnee aangoo isaa fudhannu hin jiru. Yoo nu hiitan takkan nu hidha, yoo nu ariitan takkan nu ari'aa jedhanii amma KFO'n hinjifannoodhaan goolabee jechuus dandeessan. Maaliif jennaan filannoo keessaallee bahee bara san keessa carraallee dhabee uummata isaallee tajaajiluu baatu cichoominni isaanii murannaan isaanii hedduu gaariidha. Sababiin isaa osoo KFO keessaa nam tokko akka biltsiginnaan jette san aangoo fudhachuudha Profeesar Maraaraa achi kaafadhee bakka isaa taa'a. Kanaafuu Jawaarfaa hidhamanii KFO'n diigame jedhanii amananii akka amma Jaal Araarsoon Biqilaa fa'aa hayya dura adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa mana keessatti hiisisanii isaanirratti waan hin taane hojjetan sanitti KFO'n silaa hojjechuu ni danda'a ture. Paartii biyya bulchuu walii galee jechuudha. Kanaafuu waan gootan keessatti murannoo fi ijjannoon barbaachisaadha jechuudha. KFO'n isa kanatti cichoominni keessan kakaleessaatii ka har'aa mootummaan biyya bulchaa jiru sin dinqisiifate dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Abiyyiin Ahmad yaalee jira. Garee yaalee waan kana tasaaka'uu dhabuu fi isaafis dhugumatti paartiin kun paartii cichoomina ijjannoo fi murannoon isaanii saba qofaaf akka ta'e agarsiisa jechuudha. Kanaaf warri adda bilisummaa Oromoo keessatti hayya duree adda bilisummaa Oromoo jala garagaluudhaan Jaal Daawud Ibsaa mana keessatti uggurtanii isa duuba irra teettanii biltsiginnaa irraa aangoo fudhachuudhaan hayya duree adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa salphistanii Oromoollee salphistanii ufis salphistan guyyaa har'aa kana yeroo geettan guyyaa har'aa kana yeroo arginu akka Oromoo saba bal'aatitti hedduu gaddine. Hedduu gadde an akka dhuunfaa kiyyaatitti hedduu natti dhagayame nuti paartii ABO keessaa wanni akkanaa nu mudata jennee hin beeynu silaa isaan waan Jaal Daawud Ibsaa jedhan na'am jedhanii fudhatanii itti cichanii wajjin waan san geggeessuu qaban ture hedduu natti dhagayame. Kanaaf jarana yeroo achitti argaman hooggantoonni paartii ABO jechuudha wanni isaan imimmaan gannaqanii booyaniif wanni isaan achitti ABO'n KFO fi nuti tokko jedhanii imimmaan gannaqanii booyaniif cichoomina KFO kanatu isaan dinqisiise. Osoo nutis hayyuu kenna ganuu baanne osoo nutis Daawud jala garagallee mootummaan walii galuu baanne nutis har'a kora kanan geggeeffannaa miti. Nutis har'a silaa kanatti hayya duree kennatti anaa kennamuu dannaa miti. Akkamitti nu tokkummaa dhabne kanatu isaan boocise kanatu isaan keessaa imimmaan gannaqe okkummaan barbaachisaadha. Oromoo guruppii biraatii miti waatsaappii keessatti namoota amanamaa wajjiin si barbaachisa. Ani KFO'n osoo paartii akka Daawud Ibsaa kun waan godhe kana Profeesar Maraaraa Guddinaa KFO'n ka godhu taate silaa Jawaar fa'aallee har'a hidhaa bahuu hin qaban. Ejjannoon Profeesar Maraaraa Guddinaa hedduu na boonse. Ani guyyaa kaleessaa dhugaa sitti hima Oromoo. Osoo Jawaar Muhammad paartiin KFO dura taa'aa godhee muude akkatti ani ibiddi mataan na bahuudhaaf deemu isinitti muudeedha ture. Wallaahi laziim Jawaar Muhammad akka dura taa'aa ta'ee KFO keessan muudamu. An namni mormuu tokko ana. Profeesar Maraaraa Guddinaa kabaja qaba. Jawaaris akkuma isin agartan san isaa wajjin hin dorgomu jedhe. Baqqalaanis Maraaraa wajjin hin dorgomu jedhe. Ulfaadha. Galatooma. Nama jechuun isa kana. Ani biltsiginnaa keessa taa'ee akkasuma Abiyyi wajjin nama dorgomus hin barbaadu. Maaliif jennaan eega isatti amananii achi kaatan isa dura deemuu qaban. Yoo wanni isaanii ta'e. Kanaaf hayyoonni kenna. Jawaar Muhammad Asiis umrii nuu dheeradhu. Baqqalaa Garbaa umrii nuu dheeradhu. Hundi keessanuu warri Jaal Daawud Ibsaa wajjin Profeesar Maraaraa wajjin akka isin dorgomtaniif carraan isin laatamee isin xoqqomanii dorgomuu diddan. Wallaahi bakka jirtanitti umriin keessan amaana. Umriin keessan amaana. Osoo Profeesar Maraaraa Guddinaa akka isin mana hidhaa keessa seentanii kophaa isaatii hafisanii mootummaanuu ka walii galu taate osoo paartii akka Dr. Mulaatuu Gammachuu galatoomiyatis itti aanaa pirezidaantii Profeesar Maraaraa Guddinaa ta'uu keetiin yeroo hedduu tajaajila akkasuma barreessitootaa fi koree hojii raawwachiiftuun KFO hundi keessan kabaja qabdan saba kana biratti ulfaadha baga qulfii taatan baga dhugaan saba keessanii hojjechuu nutti agarsiiftan baga dhugaan ijjannoo keessan nutti argisiiftan isin faana jirraa waan dandeenyu hundaan waan goonu hundaan waan qabnu hundaan isin faana jirra
isin akkanatti ejjannoo qabdan nuti maaliif ejjannoo dhabnare nu boonse ejjannoon keessan hedduu nu boonse an akka paartii KFO'titti waliigala keessaniin boonuu barbaadeeti Profeesar Mararaa qofaa miti koree hojii raawwachiiftuu isaaniitu jira barreessaa isaaniitu jira huni hundi mootummaadhaan waliigalee aangoo fudhadhaa Mararaan bakka Mararaa na buusaa namni jedheen jiru mootummaadhaan waliigalee aangoo barbaadaa bakka Baqqalaa na buusaa namni jedheen jiru isin maraaf kabajatu isiniin mala kabajaan kana caalee ammoo hin jiru isin nuuf waa hunda isin nuuf gaachina kenna murannoon keessan kutannoon keessan dubbattanii turtan aangoo dhabuun keessan fafaa miti aangoo malee taa'uun keessan fafaa miti maaliif qawweedhaan isin adaban kaa namni qawwee yoo si uggure ati rakkoo biraan qabdu ka mootummaa san qomatuu qabu saba Oromoo bal'aadha isin gara keessanii waan isin irraa eeggamu hunda gootan baga guyyaa kanaan isin ga'e baga itti ciccitan aangoon hin dabra isin ammoo har'a laalame goddanyaa keessan hogguu isiniin jedhu miseensa keessan waliin taatanii qabsoo uummata keenyaa ceesifna jettanii ka walii galtan paartii ABO laala hayya duree adda bilisummaa Oromoo har'a eessa jira jaalli keenya jaal Araarsoon Biqilaa eessa jira qajeelaa Mardaasaa eessa jira Diimaa Nagawoo eessa jira isaan kuni hundi paartiin kun godhe tokkummaa isaanii keessa seenee miidhuu danda'ee jira jechuudha har'a yoonni ta'e hedduu mana hidhaa jiran walakkaan isaanii ammoo biltsiginnaa waliin jiran kuma isin beektanuu jechuudha kanallee isaaniifis hedduu nutti dhagaamee mootummaan kunis ammoo garaa laafee jechuudha qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa irraa akka inni baasu hayya duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatis kora geggeeffatee dura taa'aa fi koree hojii raawwachiiftuu isaanii boordiin filannoo waan kana hojjetee fi isaanis akka KFO kanatti guyyaa isaanii arguu barbaanna jiran ani kanarratti hawwii guddaa qaba Daawud Ibsaa bakka jiruu bahee Abdiin Raggaasaatiis hiikamee Koloneel Gammachuu Ayyaanaatis hiikamee Mikaa'el Booraniis hiikamee wallaahi haa xiqqaattu haa guddattu waa takka isinirraa arguu barbaanna mootummaallee waan kanarratti qarqaara jarri kun cichanii namni waan jedhe irratti ejjannoo qabaatee ciche nama an akka mootummaa Itoophiyaatitti ergaa kana dabarsaaf jara kanaaf bootaa godha mana hidhaa irraa baasa akka isaan kora geggeeffatan akka isin ayyama gootaniif asumaan ergaa kiyya dabarfachuu barbaadaa jechuudha itti aansuudhaan Oromootiyya KFO'n hayyoonni keenya warri Profeesar Mararaa Guddinaa kabajatu isiniin mala Mararaan hin beekani Baqqalaaf Jawaariidhaaf aangoo yoo dabarse Profeesar Mararaa Guddinaallee homaa itti dhagayamas jedhee hin yaadu isaan sunis ammoo Mararaa dura tarreetiniin isa achi kaafannee achi taa'uun isaaniifis akka isaanii tokkoma jarri namni mana tokko ijaadu citaa waliin saamu Profeesar Mararaan Guddinaa achi taa'us Jawaar achi taa'us Baqqalaan achi taa'us hojiin jaraa tokko hatta warri gadhaanuu yoo achi taa'e jechuudha murannoodha wanni ilaalamuudha qabu kanaaf nuti Jawaar yoo bakka fedhe taa'e Profeesar Mararaan bakka fedhe yoo taa'e kanarraa komii hin qabnu garuu isin wanni isin hojjettan dhibbarraa dhibbatti galatooma tokko maaliif Jawaar dura taa'a ta'uu dhabe dogoggora ani wallaahi laziim sodaachaa ture yaa rabbi waan akkasiin dalagin jedhe sodaa onnee kootiiti sitti maal akka Jawaar dura taa'a ta'ee muudamu abadan hin fedhuwan waa baay'eetu jira keessa deemnee waa maran dubbannu jechuudha ka akkuma isin beeytan waan garaa jirtu garamatti haaftu naa beeytan jedhee yaada inni biraa paartiin KFO isteeppii tokko deemee jira mootummaalleen amma tokko waa galatoomuma jenna maaliif jennaaniin guyyaa har'aa ani nama hedduutu hidhama jedhee eegee ture kora kanarratti ijoollee hedduutu warri kora kanarratti hirmaatan mana hidhaa galan jedhee eegee ture haga ammaatitti namni hidhamee hin dhageenye kunis waan tokko gammachuu ibsachuu barbaada kanaafis ummanni keenya nagayaan walgahii kanarra argamee kora kanarra argamee kora kana nagaan xumurtanii adda galuu keessaniif akka mootummaatittis galatoomama isiniin jenna maal goona wanni biraa wanni jennu hin jiru bar namni keenya nagaan bahee yoo gale nuti kanatti gammanna malee ittiin gaddinu jechuudha aangoo guyyaa rabbi fedhe ummata isaanii jarri amma aangoo guddarra KFO'n osoo ummata isaa bakka bu'e ummata isaa tajaajila an kanarratti mootummaanis akka walgahiin kun nagaan dhumatu irratti shoorri guddaa taphate jedhee yaada kanaafuu ummanni keenya baga nagaan achirratti hirmaattanii nagayaanis korri keenya addaan gale isiniin jenna warri mootummaallee galatooma bakka isin waan gaarii dalaydanitti isinumaan galatoomama isiniin jenna malee isinin arrabsinu jechu wanni isin arrabsinuuf isin jiru wanni nu barbaannus kanu ummata keenya bakka kenna ummanni keenya bilisa yaada ibsatuudhaaf isin mormaa jira kun ammoo waan gaariidha jedhee ilaala inni biraa KFO'n isteeppii tokko deemee jira amma isteeppiin KFO'tii miti amma isteeppiin hafe Jawaar Mohammadiin naagayaa ergaa kana hayyuu keenya jechuudha Jawaar Mohammad amma dhugaa rabbiiti urga mana hidhaa seenee waggaa tokkoo fi ji'a torba ture namni kuni nama beetasabii qabuudha nama haadha warraa qabuudha nama ilma qabuudha nutuyyuu yaannee jirra Jawaariin arguu barbaanna an akka dhuunfaa kiyyaatitti
biyyallee dhaqee isa dubbisuudhaaf natti sulfaatu inni osoo gara keenya kana dhufee uummanni bal'aan isa argee an akka dhuunfaa kiyyaatitti fedhii qabaa jechuudha. Isa kanarratti ergaan nuti Jawaar Muhammadii dabarsuu barbaadu akka dhuunfaa kootitti sadarkaan amma itti aanu wanti Jawaar godhuu qabu akka KFO'titti wanti godhame dhumatee korri geggeeffame san boordiin filannoo wajjin dubbatanii mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa biyya bulchu wajjin illee dubbatanii yoo danda'ame keessa seenanii bootaan kennameef iyyuu dalaguu danda'anii san akkaataa isaantu sirreeffatan. Amma waa'ee kanaa keessan galu an isteeppiin irra Jawaariif ergaan an Jawaariif dabarsu Jawaar akka nu dubbisu barbaanna. Yoo danda'ame Baqqalaanis wajjin dhufee jechuudha. Garuu Baqqalaan yeroo biraallee nu dubbisuu hin danda'a. Ammatti ammoo Jawaar Muhammad nu qofa osoo hin taane waan silaa barbaachisu hundaa godhee jira. Amma isteeppiin itti aanu akka yaada kiyyaatitti maatii isaa dubbisuu qaba Jawaar. Tokko kora geggeessee jira. Dura taa'aa filatanii koree jiraawwachiiftuu filatanii Girmaa Guutamaallee maashaallah achitti argamee jira. Innis muudama argatee jira waan hedduu nama boonsu. Abbaa Girmaa jechuudha. Baga gammaddee Girmaa bara hojii gaarii siifaa ta'uu jennaan isaalleen dura ta'a akkuma isin beektanii daayirektara miidiyaan OMN miidiyaan Turkii jechuudha. Girmaan Guutamaallee muudama argatee jira. Gaariidha kunis. An amma Jawaar Muhammad mootummatti siqee isteeppiin amma Jawaaritti deemuu qabu. Jawaar amma waan takka osoo hin godhin maatii isaa arguu qaba. Maatii isaa arguu qaba. Maatii isaa arguu jechuun Ameerikaa deemuu qabaadha walumaa galatti. Mootummaan Itoophiyaa viizaa kennuufi qaba. Innis ammoo amma booda wanni inni biyya san irraallee gara biraa dheessus hin jiru. Nama silaallee paartii wajjiillee kora geggeessanii filatamee jiraallee itti aanaa dura ta'ati. Innis amma isteeppiin jalqabaa Jawaar amma viizaa gaafachuu qaba. Mootummaan viizaa kennuufi qaba. Jawaar maatii dubbisuu qaba yaada jedhu qaba. Yaada kanarra na deeggara. Uummanni biyya jirtanillee Profeesar Maraaraanis Baqqalaanis Jawaar akka maatii isaa dubbisu dhiibbaa irratti akka gootan abdii qaba. Masarat fa'allee jechuudha. Namni kun ilmoo qaba. Ilmoo isaa tana ijaanaa argu. Waan rabbiin kun dalaguun beekani. Haga kanaayyuu ijaan isaa agarra jennee abdiin qabnu ture. An akka nama isa jaalatu akka nama dhugaadhaan quuqama isaa qabu tokkotti Jawaar waan hundaa itti milkooftee jirta. Maatii kee ijaan argisiin jenna. Jalqaba irratti amma akkuma kora kana xumurteen viizaa gaafadhu gara Ameerikaa akka deemtu abdii qabna jechuudha. San booda ammoo ummata Ameerikaa jirus akka waliigalaatitti bootaa godhanii walitti qabamanii dubbisuu ni dandeessa. Nutis akka biyya Jarmanitti osoo nutti dhuftee abdii qabna. Ijoollee hedduutu as keessa jira. Sa'aadis Abdoonis hedduutu jira. Ijoollee hedduu Jarman keessa jira. Asittis nutis akka dhuftee nu laaltu osoo bootaan qophaa'ee si agarree hawwii guddaa qabna. Yeroo dheeraadhaaf namoonni hedduu waan baay'ee hojjechaallee turantu jira. Isaan kanallee arguun barbaachisaadha. Walumaa galatti jalqaba irratti gara keenyallee dhufuun yoo xiqqoo yeroo fudhates ammatti ani Jawaariin ka jechuu barbaadu waa hundaa gootee jirta. Qabsoon teessan akka paartii kaafaa waliigalaatitti cichoominni keessan akkuma jettan hedduu nama boonsaa adda qoodamuu dhabuun keessan kanarratti jawwee kiyya akka deemtu gara maatii keeti. Uummanni biyya jirtanis adara. Maatii isaallee argu Oromoo. Isin qofaafis qabsaa'uun sirrii miti. Maatii isaallee arguu qaba namni kun. Biyya keessa warri jirtan dhiibbaa itti godha. Amma bakka annamma kanaan dura kanaaf callise. Kora kana akka isaan godhatanii fi waan paartiin kun itti bahu eeguudhaaf callise. Jalqaba akka inni ilma isaa arguu barbaadee ture. Amma ammoo Jawaar Muhammad Profeesar Maraaraa guddina mataa keetii erguu qabda. Akkasuma Baqqalaan atis Baqqalaa Garbaa yeroo biraa nu dubbisuu ni dandeessa. Garuu Jawaar maatii isaa arguu qaba. Adaraa waan kana itti jabeessa. Uummanni keenya kanarratti kaanutis akka biyya Jarmanitti wallahi arguu barbaannaa Jawaar osoo nu bira dhufee qopheessinee qophii gooneetiin simannaa goonee fi abdii qabna. Laakiin ammoo teenna caalatti ta'isarratti illee waajibaa ta'isaafillee dirqama ta'innis jalqaba godhuu qabu ta maatii isaati. Maatii isaatiin akka inni wal argu kana an akka kiyyatti ergaa kana dabarfadhaa. Uummanni Oromoo bal'aalleen isa kanarratti akkuma isinuu beeytan akka irratti dalaydan abdii qaba. Keessattuu warri biyya jirtan isintuu itti dhiyaataa isintuu itti siqaa. Mee kanarratti nu hojjadhaa jennaa. Maaliif jennaan hojiin gara fuulduraatitti deemu yeroo dheeraa barbaachisa. Namni kun yoo dhufe maatii isaa arge torbee takka taa'uu baatus dhufee maatii isaa dubbisu. Kanarratti akka nu dalaydan abdii qabna. Inni guddaadhaan dhaamadhu isa kana jechuudha. Kabira ammoo warri barbaade namni barbaade waan barbaade haa jedhu namoonni tokko tokko ammoo iyyuu waan hin taane haasa'aa jirtanii kanallee sirreeffachuun barbaachisaadha. Walumaa galatti kora kanarratti waan gaariidha wanni dalagame. Jarri kun saba kanaaf dalaguu gara ani kanaan duras dubbachaa ture qabsoo karaa nagaatii fi qabsoo kaanis wal afoo oofnuma qabna jedhe namni qabsoo karaa nagaatitti amane
waan amaneen godhuu qaba. Ati waan itti amante tokko yoo saba kee qarqaarte gaariidha bar. Fakkeenyaaf fotoo kaasuu yoo dandeesse, sirba sirbuu yoo dandeesse, aadaa keessatti waan tokko hojjechuu akkuma rabbiin moyaa sii kenneen uummata kee tajaajiluu dandeessa. Jawaar Faas qabsoo karaa nagaati yoo uummata isaanii tajaajilan rakkoon qaban. Kanaaf namoonni cinqamtanii akka waan Jawaar Faa kaafaa'oon dhufee abaa'ootti bu'uu, akka waan isin Jawaar Faa caalaa quuqama sabaa qabdanii, akka waan isin Jawaar Faa caalaa abaa'oo jaalattanii warri fakkeessitanillee lashidha. Sunis hin barbaachisu. Yoo dandeessanii Jawaar Faa waa'ee abaa'oo irra waan badaa dubbatan isteeppii kana sirri hin jirtu jechuun isin barbaachisa. Garuu osoo waan argin lafa jala dhukkubsuun sun isiniifis bu'aan qabu uummata bal'aadhaaf dhaamsaan dhaamu. Jawaar osoo homa fedhellee ta'e waraana adda bilisummaa Oromootiin waan jedhu. Yoo ka waa jedhuun taate numuruutu Oromoo bal'atuuyyuu maaf jecha akkanaa jette jedhaan. Kanaaf ammoo isin lafa jalan dhukkubsatinaa jechuu barbaadeeti. Namoonni tokko tokko lafuma jala akka isin waan paartii kaafaa'oo caalaa saba kanaa quuqama qabdanii hin fakkeessina. Paartiin kaafaa'oo karaa nagaatitti illee amanu sabboonummaa isaatii fi murannoo isaa kama waliin agartan kanaa jechuudha. Paartii saba isaatii dalaguu irraa isteeppii takka of duuban jenneedha. Isa kanaafani an akka dhuunfaa kiyyaatitti waa'ee waraana adda bilisummaa Oromootiif jara kana waliin qabsiisina. Waraanni adda bilisummaa Oromoo qabsoo isaa katti jiru jabeessee itti fufa. Sanis uummata Oromoo bal'atu tumsa godhaaf kaafaa'oo miti jechuu kiyya. Kanaaf isin paartii kaafaa'oo yoo waan badaa dubbate balaaleffachuu qabdan malee osoo paartii waan jedhi yaada kennadhaa koottaa akkas godhaa warri jettan kuni ani kana akka kiyyatti dogoggoraa jirtan jedhee yaada. Laakiin ammoo isinummaanuu itti yaadaa jedhee yaadaan. Maaliif jennaan kaafaa'oon kun nama akkamii maal akka ta'e, paartii akkamii akka ta'e, murannoon isaa akkamii, ejjannoon isaa akkamii waan jedhu hubadha. Gaafa akkuma isin jettan san jarri dhufanii waraanaan hiikkadhuu maalii isin jettan sun dhufe san numara dura dhaabata. Oromoon bal'aa dura dhaabata. Si qofaa miti ka miidiyaa irraa dubbatu. Saba guddaa jira. Jawaar kana akka Jawaar ta'u ka godhe Oromoodha. Oromootu isa jaalate, Oromootu isa faarsa, Oromootu ol isa fuudha, Oromootu gad isa buusa. Kanaaf isteeppii kanatti akka deemamu barbaada. Marroon qabsoo isaa waan itti amane godhaa jira kaleessallee. Jawaariin mari'ateetii miti marroon qabsootti ka jiru. Oromoo kallattii kanaan bilisa baasa jedhee qabsaa jira. Namni martuu kallattii itti amane yoo qabsaa'e dhugaa Oromoo irratti cichee yoo dalage Oromoodhaaf bu'aa qaba hundi isaa jechuudha. Ka karaa nagaatiin qabsaa'us, ka bosonaa qabsaa'us. Maaliif jennaan bitaan korii mirgaan korii walgeettiin kooraa jedhanii bar. Ka qabsoo karaa nagaatiin deemus, ka hidhannoon deemus gaafa waan barbaadanitti milkaa'an jarri kun bakkuma takka addacha'u. Yoo ammoo akkasiin jettan san Jawaar Faa dhufanii marroodhaan shaneedha. Ati akkas ta'i aniini akka jara kaanii abaaruu jammaran. Gaafa sanani uma dubbadhullee hin qabu. Jawaariinis isa caala qabsaayaa miti an. Isa caalas sabboonummaa hin qabu. Isa caalas murannoo hin qabu. Isa caalas gootummaa hin qabu. Kanaafuu isaan waa jechuu hin danda'u. Gaafa Jawaar jecha kana jedhe ani sooshaal miidiyaa kana dhiisa malee Jawaarii waa jechuu hin danda'u. Yaada dhuunfaa kiyyaati beeki. Jawaar caala qabsaayaa ta'ee mul'adhu an. Gootummaadhaan Jawaar caaleen argamu an. Isin hunduu ni beeytan waan taateef. Kanaaf hin fakkeessu. Fakkeessuun bu'aan hin qabu waan ta'eef. Hangaafa Jawaar dhufee marroon hiikkadhu jedhe. Feesbuukuma kana inuma dhiisa bakka. Inuma dhiisa Feesbuukuma kana dhiisa. Maaliif jennaan bu'aan hin qabu kaa. Gaafa hayyuun kiyya kaleessa na guddisee qabsoorra na qajeelche waan akkasii dhufee dubbate ani dubbachuurra dhiisuu na wayya. Kana filadha. Maaliif waan godhus hin qabu jechuu kiyya. Kanaaf hin godhan akka isaan hin goone abdii irraa waan qabnuuf lafa jala buutanii waraana keenyatti hin bu'inaa sarara diimaa qabnaa hin jedhina. Sarara diimaa Jawaar irratti kaa'uu hin dandeessani. Sababiin isaa innuyyuu ni beeka sarara diimaaf gurraacha addaan beeka. Isa caalaa siyaasa hin beektan waan ta'eef waan marroon dalagaa jirus isa caalaa hin beektan. Kanaaf hin dogoggorinaa isiniin jechuu kiyya. Jawaariif sarara diimaa kaa'uun Profeesar Maraaraaf sarara diimaa kaa'uun isinumaafuu dogoggora jedhee ilaalaa. Kanaaf akkasitti osoo laaltanii bareeda. Dhiifamallee naa godhaa isteeppiin itti deemtan barbaachisaadha. Namni cal jedheetuma dubbachuurra think before speak faranjiin jettu kanallee fayyadama. Biyaansi daqiiqaa lamaaf itti yaadime waa jechuudhaaf. Achi booda na baasa nan baasu. Itti deembifa saniin jechuu kiyya. Kanaaf isa kana akkanatti adeemnu Jawaar dhufee marroo hiikkadhu nu bilisoomsuu hin dandeessu jechuun kuni waan biraati iyyuu malee. Kuni waan biraati. Waan hin jedhamne iyyuu hin jedhamu wanni akkasii. Ani hin jedhama jedhee sin eegu abadan. Jarri kun ka amanan qabsoo karaa nagaati. Mootummaalleen ka jedhan kottu nagaatti ma jedhanii mootummaalleen. Yoo taate bifa sani malee ebaluu hiikkadhu nuun fayyaddu jechi jedhu kaafaa orraan dhufa jedheen eeguwan. Kanaafuu uummanni keenya hin cinqaminaa, hin jarjarinaa, isteeppii marti lafa jira. Qabsoo ta'us, siyaasa ta'us Jawaar caalan qabsoofnu. Jawaar caalas dubbachuu hin dandeessanii. Fakkeessuun hin barbaachisu. Nama sooshaal miidiyaa irra taa'een fakkeessu. Na agartanii mee nama
Ani waan lamatti hin bu'u isinitti himaan. Nama saba isaatii qabsaa'u ittiin bu'u takka jedha. Marroos ta'u Jawaaris ta'u. Lammaffarratti sheekoleetti hin bu'an. Sheekolee kanan hin sodaadhaan. Maaliif sodaadha beektanii? Isaan nama na caala waa barateedha. Nama beekumsa qabudha. Nama osoo gaafadhee waan deebisanidha. Isaan arrabsuu mooraliin qabu. Yoo danda'een akkana godhee bakka kanatti ustaanni kun xiqqoo dogoggortanii jechuun qaba malee arrabsu mee lalaala akka gaafa sooshaal miidiyaa kanarra bahee dubbadhuuti waan kana namni osoo naan hin jedhin ofii kiyyaa of eeggannoodhaan socho'an. Kanaaf Jawaariif sarara diimaa kaa'uu hin dandeessan isiniin jedha. Namni fudhatte fudhadhu ka dhiiste dhiisi. Maaliif jennaan waa maraayyuu hin beeka jechuu kiyya namni kun. Itoophiyaalleen akka itti ijaaramte hin beeka. Gara fuulduratti Oromoo akkamitti bu'aa isaa qabaa ni beeka. Haa ta'u garuu waan tokko waan itti walii galuu qabnu Oromoon kallattii kamiinuu qabsaa'u. Saba kanaaf namni qabsaa'u. Ka mirgaan qabsaa'u ka bitaan qabsaa'ullee mormuun sin barbaachisu. Yoo dandeette hundaayyuu tumsi. Hunda isaaniitu tumsi. Akkasitti itti milkoofna malee tokko jaaladhee tokkotti duulu anaaf naan ta'u. Ani Maraaraa fi Marroon naaf qabsaa'aadha. Jawaariif Marroon naaf qabsaa'aadha. Isaan lamaanuu qeequun barbaadu. Bakka isaan dogoggoranitti yoo dogoggora dhugaa arge iddoo kanatti ebaluu dogoggoree jira. Garuu manni akkanaa sirrii mitiin jedha. Yoo inni itti deeme ammoo waan godhuun qabu. Isaan caalaan qabsoofne kaa. Akkanatti illee yoo walii beekne gaarii bara. Nama isaan caala osoo hin qabsaayin isa bira taruu hin barbaachisu. Kanaafuu namuma san sirreessuun gaariidha. Waan jedhu abdii qabaa. Isa kanarratti akkasitti yaadaa jalqaba akkuma isiniin jedhe Jawaar Mohaammed amma isteeppiin isaa sochiin isaa Itoophiyaa gara nagaa oofuu osoo hin taane Itoophiyaa tasgabbeessuu Itoophiyaa araara buusuu miidiyaan bahee achi keessaa biyya keessaa miidiyaan garaagaraa guyyarraa si affeerraa nu waliin dubbadhu maaloo Jawaar nutti haasa'ii hin jiru kun maatii isaa dubbisuu qaba Jawaar. Wanni miidiyaa Itoophiyaatirra bahee xiqqaa guddaan dhagaa itti darbaturra dhaqee maatii isaa argee isteeppii itti aanu akka paartiititti akka ummataatis ummanni keenyallee biyya alaa jirus wal argee nutis yaannee jirra. Namni kun nama yeroo dheeraa mana hidhaa turedha. Nu birallee akka dhufu barbaanna. Maatii isaa akka argu barbaanna jalqaba irratti jechuudha. Kanaaf affeerraa namni Jawaariif godhu hedduudha. Biyya diyaaspooraa kana keessa kutaa hundarraayyi isa kana akkasitti akka qophooftan isiniin jechuu barbaadeeti koomunitii naannoo garaagaraa keessa jirtan inni jalqabaa ammoo warri biyya keessa jirtan masarata dhaabaa isin warri maatii qabdaniin beeytanii nama kana dirqamsiisaa akka inni maatii dubbisu godha. Amma maaliif kana isiniin ja'a Jawaar amma isteeppii deemamuu qabu hundaa deemee jira. Amma isteeppiin hafe jalqaba akka waa hunda dursu maatii isaa arguudha. Ansaniin alatti akka Jawaar dhufee seera baasee waa mara jijjiiruu tasgabbii uumuun barbaadu. Jalqaba maatii isaa arguu qaba. Saniin gara kaanitti wanni martuu suutaan itti deemama. Siyaasa jechuun jarana akka karaati. Karaan deemtee si jalaan dhumu. Jarana isinii gala. Karaa deemtee fixuu hin dandeessu bara. Deemtee bakkuma mana keetii keessee manuma keetii seenta. Deemtee bakkuma jaa keetii geettee dhaabbatta malee karaan si jalaan dhumu. Siyaasa jechuun akkasi. Jawaar waan Itoophiyaa keessa jiru torbee lamatti baatii sadiitti tasgabbeessoo jedhee hin danda'u. Kanaaf wanni kun waan yeroo dheeraa barbaachisu waan ta'eef amma KFO'n kara tokkotti deebi'ee jira. Amma wanni nu yaaddeessu beektanii KFO caalaa ABO'n nu yaaddeessuu qabama. KFO'n bakka boordiin filannoo jirutti kora geggeessee jira. Uummannis taa'ee sagalee kennee filate. Dura taa'aa itti aanaa koree jiru raawwachiiftuu filate. KFO'n amma yoo mootummaan seeraan ka biyya san hoogganu taate KFO'n bakka godhatee jira. Wanti nu yaaddeessuu qabu qabsaa'ota adda bilisummaa Oromooti. Jara kana nuti hundi mootummatti dubbannee mootummaa kana karaakarree akka hayya duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa mataa ol qabatu godhuun dura jira. Jaal Daawud Ibsaa hiikamee kora sabaa geggeessuu qaba. Mootummaa Itoophiyaa kana gaafachuu qabna nuti. Wanti ijoon keenya kana KFO fixanii jiran isaan. Waan jiru hunda osoo hojiitti seenuun taane Jawaar bakka maatii isaa arguu qaba. Oromoon hundi kanarra dalagaa keessattuu warri Jawaar bira jirtan biyya jirtan dirqamsiisaa nama kana akka inni deemee maatii isaa dubbisu godha. Yoo mootummaan Itoophiyaa illee ammoo waraqaa dhoorgatee viizaa dhoorgate sun rakkoon qabu. Sun Jawaar hin komannu jechuu kiyya. Ana ammoo yoo Jawaar maatii isaa hin dubbisin kanaaf isa komadha waan biraa caalaa jechuudha. Ammatti Jawaarana waan biraa naa dhiise deemee maatii isaa mucama isaa sanuu akka argu barbaada. Namni Jawaar jaalattan hundi isa kanarratti akka nufaana taatanii nama kana akkasitti akka dalaytan abdii qaba. Amma ammoo wannumaan jechuu qabnullee kanuma beeka. Wannumaan jedhamuu qabullee kanuma. Maatii dursaa hin jiran namni bara mana ofii dursaa jalqaba. Mana ofii dursee achi booda biyyattara. Kanaaf amma akka KFO'tittis salphina jalaa baanii jiran. Arraba jalaa baanii jiran. Diqqeena jalaa baanii jiran. Osoo KFO wal qoqqoodee anatu mudiira ta'a anarra isa ta'a jedhee wal cinqaa ture. Silaa uummanni Oromoo KFO'tti kolfa. KFO'n cichoominaan osoo nam tokko keessaan bu'in osoo nam tokko keessaan hir'atin
Hooggantoonni isaanii jechuudha. Kora geggeeffatanii nama isaanii ta'u bakka bubbuufatanii waa hundaa xumuran. Alhamdulillah. Kana caala wanni mirqaaname hin jiru. Kanaafi aangoo dhabuu isaanii filannoo biyyaa irraa hirmaachuu dhabuu suni waan biraati. San dabree jira sun amma waggaa 3-4 booda malee hin jirtu. Kanaaf amma mootummaanis isteeppii itti aantu san mootummaa waan godhu beeka ammatti Jawaar irraa wanni eegamu maatii isaa dubbisuudha. Haa waan jedhu yaada qaba. Kanaaf uummata keenya dubbii ooyituu tana keessa deemee waan biraa isinitti laaqu yeroo dubbii Jawaar dubbatan qaba bareeffachuu barbaachisaa illee beetanii. Waa manaa tottolfattee shaaworii seentee shittoo kana gootee Jawaar jechuun waan isaa wayita dubbattu waan qulqulluu uffata qulqulluu kana uffattee akkasitti dubbatta. Maaliif jennaan wanni marti akka gassisee nu gootee bifa saniin dubbachuu qabda jechuudha. Kanaaf dhiifama naa godha. Ergama tana dabarsuu dhufe. Kanaaf warri kaafaa warra sarara diimaa keettanillee diqqoo lasheedha isiniin jechuu barbaada. Sarara diimaan kaayina sarara diimaa kaa'uun akkaataa itti kaa'amu jira. Sanuuyyuu nama akkanarra sararri diimaan hin kaayamu. Kanallee akkasitti akka nu hubattan waan jedhu qaba. Isa kana akkas isiniin ja'a. Daawwattoonni keenya dinqisiifattoonni keenya galatooma. Haasaa biraa keessa deemee isiniin haasa'u waan mi'ooftuu tana isinii darbee asumarra dhaabadha. Inshaallah yoo Rabbi jedhe Jawaar Muhammad Ameerikaa qofaa miti bakka jirrutti dhufee akka nu laalu abdii qabna. Galatooma hundi keessanuu nagaa keessa naa jiraadha. Injifannoon kun uummata Oromooti amma yaaddoon kiyya guddaan Jaal Daawud Ibsaa akkam goonee mataa ol qabachiifnaadha. Jaal Daawud Ibsaa akkam goonee mataa isaa xilaanni gadi cabse kana ol qabachiifnaadha. Kanarratti tokkummaadhaan haa dalaynu. Hayya duree adda bilisummaa Oromoo mootummaan akka Daawud gabbaasee Daawud kora godhatuuf irratti hojjedhaa. Waan kanarratti akka dalaytan asumaan ergaa isinii dabarsa. Galatoomaa isiniin jenna. Hundi keessan ulfaadhaa. Warri waan gaarii barreessitanis kanama arrabsullee dhabamu beektanii nam tokko maraata jira mitire. Warra maraattanillee Rabbi isin haa fayyisiisu. Isin osoo daa'imallee afaan isin kaa'anii nama arrabsitu. Maal isinii goona Rabbi tokkana isin uume hundumtu keessanuu jechuudha. Nagaya keessa naa jiraadha. Fayyaa ta'a. Nagaan jira.